gabrummaa Oromoo fi Oromiyaa irratti ifoomu kaleessa galgala sa'aatii 2:00 irratti mana Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa irratti humnoonni kallattiiwwan mana isaanitti geessan daandiiwwan wal qunnamsiisan magaalaa Finfinnee keessatti cufuudhaan girgirii yookiin jeequmsa adda addaa kaasaa akka turantu himama. Kanaan wal qabsiisee hayyama mana murtii tokko malee finxaaliyyoonni kunneen gochoota raawwataniif ajaja Abiy Ahmadiin alatti qaamni tokkolleen kan kana godhee akka hin jirree fi Abiy Ahmad yeroodhaaf ammoo uummata Oromoo uggure fakkaata malee barri kasaaraa fi kufiinsa isaa dhiyaateera jechuudhaan sabboontonni Oromoo himaniitii jiru. Yeroo ergaa bilbilaa kallattiidhaan waraabamee toora sooshaal miidiyaa gubbatti tamsa'aa ture keessaa akka hubatametti Hayyuu Dureen Adda Bilisummaa Oromoo turtii tibbana OMN wajjin taasisaniin dhimmoota ugguramuu isaaniitiif akkasumas ammoo akka manaa gadi hin baane qoqqobbiin mootummaa Itoophiyaa kan Abiy Ahmadiin durfamu irra kaa'ame maal akka ta'e haalota jiran hunda ifootti haasanii jiru. Hayyuu Dureen Adda Bilisummaa Oromoo kun sodaa tokko malee waa'ee qabsoo bilisummaa Oromootii fi akkasumas duula Oromoof Oromiyaa balleessuu irratti mootummaa ce'umsa biyyoolessaa Oromiyaa labsuun isaanii ni yaadatama. Kanumaan wal qabsiisuudhaan kaleessa sa'aatii 2:48 irratti qaamonni humnoota tikaa paatroolii 4 dhufan naannawa sana hunda ugguruudhaan tajaajila ifaa bilbilaa addaan kutuudhaan balbala sadafiidhaan cabsaa akka turan waaqoonolee OMN itti meetii ture. Yaa ta'uutii malee Hayyuu Dureen Adda Bilisummaa Oromoo kana yoo Abiyyi maraataan silaa hiriyaa abbaa isaa akkasumas nama akka inni Oromoo ta'uuf har'a gumaachee Oromummaa isaa silaa lallabatuuf isa durse wallaalu namni kun gonkumaa dhiiga Oromummaa miti. Oromoo irratti yoomillee gar nyaatuu fi quuqama akka hin qabne himameetii jira. Kanumaan wal qabsiisuudhaan laaptooppii sanadootaa fi akkasumas hojimaata Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo ta'anii fi neetworkii bilbilaa fi waayifaa kana malees hanga moobaayila harkatti harkaa fuudhuudhaan daa'imman mana keessa jirus burjaajessaa kan turan qaamni eegdota mootummaadhaan kaleessa Eertiraa irratti kennameef har'a ammoo harkaa fudhatamuun dhukaasni mormii poolisoota Oromiyaa fi federaalaa dabarsinee hin kennu jedhu jidduutti Poolisoonni federaalaa namni tokko yoo du'u tokko yoo dhaamu Oromiyaa irraayis tokko rukutamuutu himame. Gama biraatiin eegaa isaa kan ta'e tokko jechuudha Siraaj Abdata namni jedhamu rukutamuutu himame. Walumaa galatti waaqoonolee dubbii himaa Adda Bilisummaa Oromoo dabalatee qaamonni federaalaa ganama kana isas dabalatee jechuudha namoota 4 qabanii akka deemantu himama. Hayyuu Dureen kun yeroo ammaa hireen isaa maal akka taate yerootti bilbilaan kaleessa galgala irraa kaasee hordofaa kan jiru yommuu ta'u haalli ammaan kana jiru namni hiriyaa kiyya ture tokko kan Hayyuu Duree bira jiru Usmaa'il jedhamus har'a qabamuu isaa wal qabsiisee uummata naannawaa sana hunda gooluutu beekame. Filannoo qaamoleen silaa keessattuu Oromiyaa keessatti argaman hundi filannoo irraa dhiibamuun isaan kunneen mana hidhaa jiranii fi Abiy Ahmad namni badhaasa Noobeelii fudhate heera addunyaa cabsuudhaan gamtaa Awurooppaa nuti cidhaa miti kan waamnu walqixxummaa haqaaf dimokiraasii ummatoota Afrikaas ta'e kan addunyaa eeguudhaan waan ta'eef maallaqas haqneerra filannoo kanas kufaa taasifneerra jechuudhaan gamtaan Awurooppaa walgahii ce'umsaa ministeerotaa har'a biyyoota 25 taa'een murteesseetii jira. Kanaan wal qabsiisee duulli guddaan maqaa shororkeessummaa guyyaa kaleessaa labsanii har'a ammoo Hayyuu Duree ugguran akeekaaf qabsoo bilisummaa Oromoo hidhaaf ajjeechaan duubannuun deebisuu Usmaayyoo Muusaa jedhe san ummanni Oromoo hedduun qophii gurguddaa gochaa akka jirutu ummata kakaasu kana qawweetti dhukaasanii nama tokko biraa madeessanii nama tokko ajjeesanii nama tokko huccuu isaarraa baafatanii harka duubatti hidhanii burqaa saawaa geessan jechuudha. 91 isinirraa hin gabaabsaa yeroo chaartariidha nu dura namni sun dheeyse dadarse yeroo dadarda kan waraanni keechise dura dhaqeechi jira. Koo kana nurraa dhiisaa qabsoon teenya isa bira kuttee janiiti akkasin dhiisan. Haga ammaa ganda keenya naannoo nan itti dhalatte gandaan nan itti dhalatte keessa jira. Haga ammaa taa'ee nyaatu jira qaallichi sun. Wallaahi gaaf tokko ijoollee xiyya fudhadheetii warra keenyaan hayyoo xiyyaan laala jee yeroo nan dhaqu kunoo qaallicha gandana dhufu. An qaallichuma kana mana kanaanarraa baasaan jeen hin fadhu qaallicha kana harkaa isaati. Akkasittiin manaafirraa baasee hangaa kophaa xiyya tarkaanfii isarratti fudhachuu waan naaf hin danda'amne. Kanaafuu
gaafatan illee Oromoon ijaan beeku mee bara fincila dabre kana dikoon barakamtu du'e warri nu himaa ture warri nu faradaa ture warri nu jeesaa ture kamtu waan takka ta'e silaa gaafatan gaafa qeeroon 2014 akkasif fincilte san warra nu gubee san takkaan firra fudhate arra naddoon gabbaatee beerri gabbee sirbaa wallisaa taatee gabbaatee naddoon arraantana nurratti sirbitu shanee jettee arraantana nun arrabsitu jechuudha hattuu shanee jettee odoo isaan gaafasa waan takka taani akka isaan godhan sanna godhan jaanii ni jiilani waan takkallee silaa gabbaanii arra deebi'anii nu arrabsan Oromoon ijaan beeytu ijaa kaayyechuu qabdi Oromoon yeroo haalli dhufeef haala dhufe sanarratti warra isarra duulu balleessu qabdiif jala kanaaf kanaatii galatoomaa. Tole jaarragaatu rooba haadha qabsoo Oromoodhaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u ammallee rabbi umrii teenya si haa dabalu. Oromiyaan ni bilisoomti. Oromiyaa kaleessa arguun shakkii takka maleedha nutu dhaloonni isinitti guddiftaniyyuu amannee jirra. Akkatti amannee jirra. Hojii manaa guddaa kan hojjetaa jiru diina. Hojii manaa guddaa ammoo keenya ka hojii jaraa baay'atutu irra baay'ateet tana jidduutti wal harkatti qabne malee hojii manaa isaan tun hojjetaa jira. Jallaa keenyatu kana godhe ammoo rabbiin ni dandaya ammas dhugaa abdii raggaasaa fa'aa rabbiin awwaalu. Ammas dhugaa mul'is gadaa fa'aa itti wareegaman rabbiin awwaalu. Ammas dhugaa nadhii gammadaa itti qabne rabbiin awwaalu. Yoo rabbiin maali injifannoo takka booda nu bareechuu deema. Abbaan ammoo lotoriidha. Waan biraati mi'an akka jaarmiyaa kiyya kartee isinitti miseensa keessanitti wanni an jedhu yoo jiraate namni cimaan sabboonan kami jennaan kawaa dhageeffatu kawaa hubatu. Namni cimaan sabboonan takka intalli sabboontuun tami jabduun jennaan tawaa qorattu tawaa gaafattu. Ummata tokko dukkaneessuuf abbaan dhakaas abbaan lafaas isaanii jedhanitti barreessuuf. Bara zamana masaafinti keessatti maaltu hojjetame kana malees seenaa sana akka waan Oromoon Amaara jalatti galee yookiin ammoo Amaarri impaayera bal'aa qabatee ummata kuush biteetti yoo haasawantu dhagama. Garuu Amaarri yeroo sana ummata gaara gubbaa qubatu akkuma hiika isaa ummata gurraacha fuula gubataa yeroo jedhamu ummata baala warqee ufataa ture ummata qarooma tokkollee hin beekne warra tulluu raas dashan gubbaatti afataa ture. Sunus tulluu raas dashan kuni tulluu ergaa humbanaa jedhamuudhaan beekamti. Namoonni gariin tulluu raas dashan yookiin gaara guddaa ol ka'aa Itoophiyaa keessa kan bineensonni paarkii kaabaa keessatti argaman akka waan lafa Amaaraatti shallaga. Garuu tulluu kaaba humbanaa jedhamuudhaan yookiin tulluu reerrii warra humbanaa jechuun beekamti. Bara kana keessatti kadhaa akkasumas ammoo beela yeroo sana bu'ee fi ummanni kun afaan hin beeku afaan simbiraati yoo jedhan yeroo kanatti ummata nuti Maqdooniyaadhaa dhufne jedhamaniit beekamani. Ummata yookiin ammoo ergamtoota Maqdooniyaa. Mee Maqdooniyaa jechuun maal jechuudha? Walitti deebina. Maqdooniyaan jechoota takka takkaan jechuudha waldaa wal gargaarsa yookiin ammoo nama waaqaaf bitamee ortodoksii keessatti ergaa addaa fudhatu jedhameet lakkaama. Akkasumas Maqdooniyaan Habashaa har'aa biratti ammoo waldaa wal gargaarsa keessoo jibbansaa fi humna Oromoo ittiin cabsan ta'uu namoonni beeka. Fakkeenyaaf Maqdooniyaa jedhee Itiyoo Telekom yookiin dhaabbanni Itiyoo Telekom yoo kan laaltan taate 8 meeqarratti miseejii erguudhaan wanta akkana argattan rakkattoota yookiin warra daandii irra bulu godaanaa tadaadaarii jedhan sana kanaan gargaarra jechuu isaanii ni yaadatu. Garuu galmi waan saniitii fi bu'uurri waan sanii eessa nafxanyummaa amantii dahatteen dagaagsuu akka ta'e quba qabdu. Maqdooniyaa keessatti maal jedhan ummata Maqdooniyaan magaalaa Israa'el kaabaa biyya Palestaaniyaa Al-Maqdas jedhamtu kan masjiida guddaa Beit al-Maqdas jedhamurraa moggaafamtee jedhu. Kana malees nagaa ummata Israa'elii fi Palestiin amantii fakkeessuun kan walitti buusan ummanni durii Baabilooniyaan jechuudha. Qubsuma akka Oromoon kaleessa fakkeenyaaf Amaarri kadhattuu taate nuti Maqdooniyaa irraa dhufne. That's the raise and
and what detailing for the last ancient information that during the ancient 9 senators from the ASEAN come here in East Africa. Fakeenyaaf seenaa baha Afrikaa keessatti warri Eesiyaa keessaa dhufanii kal'oo goyduu qabatanii baala warqee uffatanii kadhaadhaaf dhufanii uummanni sun uummata Maqdooniyaa jedhamuudhaan beekama. Yaa ta'uti Maqdooniyaa yaa jedhamu malee kaaba Israa'elitti Al-Maqdasitti kadhattoota akka turantu himama. Isaan kuni jechuudha irkata yookiin deemsa naannawa sanatti amantiin kiristaanaatii fi ergamni Yesuus Kiristoos bal'inaan kana keessa seenuun barbaadu waan ta'eef garuu amantii dahoo godhachuudhaan amantii qulqulluu addunyaa irratti jaalatamtuu fi akkasumas waaqarraa buute kana yoo isaan jallisanii Maqdasiif Maqdooniyaa waliin dha'uudhaaf Itoophiyaa keessatti shira warra Yahudaa jechuun Yahudaan amantiin isaanii maalidha beektu laata? Yahudaa namni tokko nu biratti yookiin ummata tokko biratti Yahudaa jechuun nama rabbitti namanii yookiin kaafira faa jedhaniiti yaadu kuni dogongora. Yahudaa jechuun ummata amantii tokko iyyuu hin qabne yookiin the game people, that means 666 ummata 666 yookiin 666 illuminantii jedhaman jechuudha. Warra akka amantii Abiyoot Kaasaayidhaa hordofan warra akka the rich man of the world, he's like in name I think Bill Gates, nama addunyaa irra qabeenyaan tokkoffaa Bill Gates. Illuminantiin kuni jechuudha yoo xiqqaate addunyaa kana irratti fakkeenyaaf akka dhalli namaa akkasumas waan isaan jedhan qofa gosa xiqqoo bicuu ta'anii waan isaan jedhan qofa nu malee addunyaa kana hin bulchan namuu hin murteessu jechuudhaan namoota 9 fakkeenyaaf Yahudaa keessa haati manaa President Donald Trump Amerikaadha akkasumas Presidentiin jechuudha achi dura ture George W. Bush Obama dura kan ture isaanis Yahudota ture. Kanaaf wantoonni isaan godhan xiiqii warra Maqdooniyaa fi Al-Maqdas gidduutti kaasuudhaan biyyoota amantii kiristaanaa fi Islaamaa jiru keessatti daldaluuf nagaa dhooguun kan warra Yahudotaa ture. Kanumaan wal qabsiisuudhaan tokko seenaa keenya har'aa keessatti maal qabannee dhiyaannee dhufne uummanni seenaa fi hin beeknee fi bakka irraa dhufee fi iddoo itti dhalate hin beekne kuni kaaba tulluu warra Yajjuu kaaba yookiin jechuudha kana keessatti caffee muraa yookiin humbana warra jedhamu irraa warra warri baabboo yeroo sanatti mootummaa impaayera sirna gadaa odaa garaadoo dhaabachuu isaa seenatti ni himama. Kana jechuun maal jechuudha gadaa ituu humbanaa keessatti warri gadaa Oromoodhaa odaa garoo duratti gadaan jalatti lallabamee ayyaantummaan sirna gadaa bulche hin jiru. Achirraa fudhachuudhaan odaa bultum irratti gadaa yayyabaa tuulama irratti gadaan odaa nabee lallabamuu seenaa irratti baranneeti jirra. Kanaan wal qabsiisuudhaan waan gurguddoo sadiitu jira. Tokkoffaan Maqdooniyaa fi akkasumas immoo gaafa isaanitti dammaqamee dhaloonni yookiin civilizationiin addunyaa kun guddachaa dhufu waan isaan jedhanii